Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtanitti isin qabu jennaa uummata Oromoo maraan ammoo baga ayyaana irreecha baranaatiin isin gahee irreechi kun kan nagaa kan jaalalaa kan milkii isiniif haa ta'u jenna. Ayyaanni irreecha hora Finfinnee guyyaa boruu kabajama. Ayyaanni irreecha hora Finfinnee guyyaa boruu akka kabajamu dhaga'ameera. Ayyaanni irreechaa sirna uummanni Oromoo waaqa isa uumeef galatatti dhiyeessudha. Ayyaana irreechaa baranaa sababeeffachuun muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatee hooggantoonni mootummaa federaalaa fi kan naannolee akkasumas kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnees ergaa baga ittiin isin ga'e dabarsaniiru. Jaarmiyaa sirna gadaa kan yuuneeskootti galmaa'e keessaa tokko kan ta'e ayyaanni irreechaa calaqqeewwan bifa danuu bareedinaa fi hawwata addaa addunyaaf agarsiisa keessaa isa tokko yoo ta'u, mallattoo nageenyaa kan jaalalaa fi kan waloominaa araaraa fi sirna injifannoo uummanni Oromoo qabsoo hadhaa adeemseen ayyaana irreechaa hora Finfinnee iddoo ganamaa isaatti deebi'ee akka kabajamu gochuusaati. Bulchiinsi tiraafikii magaalaa Finfinnee kaleessa sababa ayyaana irreechaa hora Finfinneetti kabajamu ilaalchisee tajaajilli daandii konkolaattotaaf oolan bakkeewwan tokko tokkotti haga irreechi kabajamee raawwatutti cufaa ta'uu ibseera. Akkasumas rakkoon nageenyaa irreeffattoota irraa kan geenye qaamoleen nageenyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kaan waliin ta'uudhaan waloon hojjechuu fi akkasumas hojii xumuruusaa kaleessa ibseera. Waggaa darbe qofaa lammiileen biyya alaa sanada seeraan ala qabatanii biyya kana keessa socho'aa turan 39 ol to'atamuu waajjirri immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa beeksise. Lammiileen biyya alaa kan sanada seeraan alaa qabatanii biyyattii kana keessatti socho'an diinagdee biyyattii kanaa jeequuf yaalaniiru jedhu 39 to'annoo seeraa jala galchuu waajjirri immigireeshinii fi tajaajila lammummaa Itoophiyaa beeksiseera. Lammiileen to'annoo seeraa jala oolfaman kuni karaa seeraan ala socho'uun alattis diinagdee biyyattii akka jeeqamuuf sababa ta'aniiru jedha waajjirichi. Lammiileen sanada seeraan alaa socho'an diinagdee biyyattii, qabeenya biyyattii fi rakkoo nageenya biyyattii keessatti mudate keessatti hirmaataniiru jechuudhaan ibseera waajjirri immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa. Naannoo Sidaamaatti namoonni dubartoota irraa surree baasuuf yaaluun miidhaa saalaa geessaniiru jechuun to'annoo jala ooluun dhaga'ame. Naannoo Sidaamaa magaalaa Wandoo Gannatti jedhamtutti dubartoonni surree akka hin uffanne manguddoota biyyaatiin dhorkameera jechuudhaan dargaggoonnii fi daa'imman dubartoota irraa surree baasuuf meeshaa qara qabuun kutuuf yoo yaalan viidiyoon agarsiisu miidiyaa hawaasaa kanarraa bal'inaan qoodamaa ture. Kanaanis namoonni yakka sanaan shakkamanii 6 to'annoo jala ooluun himameera. Taatee kana hordofuun ibsa bulchiinsi magaalaa Wandoo Gannat baaseen qaamni jijjiirama hin barbaanne hojjettoota hojii humnaa irratti bobba'an fayyadamuun fulbaana 30 bara 2025 jeequmsa uumuuf karoorsuu eeruun mirga dubartoonni uffata barbaadan uffatanii socho'uu qaban sarbuu jechuun komateera. Tumsaa hawaasaatiin shakkamtoota to'annoo seeraa jala oolchuun shakkamtoota irratti qorannoo adeemsisaa jiraachuudha poolisiin Wandoo Gannat kan ibse. Hawaasni naannichaa fi magaalichaa hunduu gochaa akkasii akka balaaleffatan bulchiinsi magaalaa Wandoo Gannat dhaameera. Itoophiyaatti ramaddii sirna to'annoo fayyaa addunyaa kan dhaabbata fayyaa addunyaa baaseen sadarkaa 3ffaa qabachuun dhaga'ame. Itoophiyaan ramaddii sirna to'annoo fayyaa addunyaa kan dhaabbata fayyaa addunyaatiin baaseen sadarkaa 3ffaa irra gahuu ishee Daayirektarri olaanaa dhaabbatichaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom beeksisaniiru. Sadarkaa 3ffaa irra gahuun kun kan agarsiisu biyyi tokko caasaa sirna fayyaa tasgabbaa'aa fi bilchinaan hojjechuuf akka qabdu kan agarsiisudha jedhan Daayirektarri olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom. Itoophiyaan sadarkaa 3ffaa irra akka geesseef fuula Tiwiitarii isaanii irratti maxxansaniiru. Itti dabaluunis Itoophiyaan biyyoota kanneen akka Masrii, Gaanaa, Naayijeeriyaa, Afrikaa Kibbaa, Tanzaaniyaa, Zimbaabuwee, Senegaal, Ruwaandaa wajjin toora tokkotti akka makamte ibsaniiru. Dabalataan sadarkaa kanarra gahuun guddinni Afrikaan qorichaa fi oomishaalee yaalaa qoricha kan nageenyaa fi qulqullina olaanaa qaban oomishuutti gara fooyyessuutti dhiyaachaa akka jirtu ta'uu kan agarsiisu dhaabbanni fayyaa addunyaa ibseera. Nagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabna. Nagaan nuuf tura.